Ashama harka fuudhee jirraa jirtu wardoftootaa fi daawwattoota YouTube chaanaala kiyyaa akkasuma wardofttoota fuula Facebook kiyyaa nageenya tiyatan jaalalaaf tan kabajaa bukkee jirtanitti isin hageessu isin nagaa kiyyattaan suudhaan har'a tana ergaan qawaa ergaan kiyyallee waliif akka sheer gootanii duraan dursee ergaan kiyyaa yookaan immoo galanni kiyya kan galchuu fi qabu qeerroo Oromiyaadha. Qeerroo Oromoo abdii sabaa gaachana harmee Oromiyaa nageenyi teenna tan jaalalaatii fi galanni teenna laggeen gaara qaxxaamurtee isin bira hageessu isinin jedha kanatti aansuudhaan dhugaa dubbachuu fi suuraa tokko irraa argee baay'ee na gaddisiisee Abiyyi Ahmed jibba ilmaan Oromootii qabdu tuffii ilmaan Oromootii qabdu dubartii Oromoo gudeedaa haadha Oromoo boojjisaa abbaa Oromoo boojjisaa qeerroo kumaatamaan mana hidhaatitti guurtee hayyoota Oromoo kumaatamaan mana hidhaatitti guurtee har'a tana Tigraay qawwee rasaasa takka itti ergurra Tigraayiif maaksii bitee ergutu naaf caalaa jette. Kana jechuun kan kee isaaniif yaaddee osoo hin taane lugna ta'uu kan kee dhiirummaa kan qabaanne surree godhattee malee dhiira kan taanuuf arguu kan kee waan beektuuf waan gadi deebitu taateef waan onnee hin qabneef amaarri jarumaa onnee hin qabdu sanyii teettu sanyii amaaraa waan taateef sanyii keettu sanyii nafxanyaa waan taateef ni sodaatte osoo jagnarraa dhalattee osoo gootaaf hayyuu irraa dhalattee har'a lugna taata waan lugna taateef waan diimokiraasiitti hin amanneef waan tokkummaa fi kabajaa jaalalli ilmaan Oromoo sii qaban itti hin amanneef har'a ilmaan Oromoodha rasaasaan ciraa jirta. Har'a ilmaan Oromoo xiyyiitiidhaan gubaa jirta. Gubaatiin atarra ilmaan Oromoo gubaa jirta sun dachaadhaan sii kafalamuuf jirti. Dachaadhaan sii deebiidhaaf jirti. Ati har'a ilmaan Oromoo gubdee ati har'a ilmaan Oromoo rasaasaan fittu kun ni turre malee ni urra jette bombiin ni turti malee gatii kan kee argachuudhaaf teessa. Kabiraam silaay dhiirummaa qabda silaa ati jagna taate jagnummaa keetiin dhiirummaa keetiin har'a maqalee deemtee maaliidhaaf duran dhaabbatin maaliidhaaf filannoon orgin eeshi filannoo isaanii geggeessani amma paartiilee siyaasaa ni orgitamu naannoo biraa filannoo ni orgitamu akkam taata ati silaa rasaasatti amanta ati qawwetti amanta jagnummaan kan kee dhiirummaan kan kee qawwetti amanta dhiira surree dhiira malee ati dhiirummaa kan kee toora bibbega yeroo ammaa dubartii nu bar taqixxee dhiiraattu jira jazbaa wayii gadi akka keetii kana kumaatama ta caaltu. Kanaaf ilmaan Oromoo irraa duguuggaa sanyii irra oofaa jirtu akka ilmaan Oromoo irraa dhaabdu. Kabiraa qeerroo naati har'a rifeensa bishaaniin osoo hin jiisin mataa isaa irraa haadde haadha Oromoo meeqa ajjeestee qeerroo kumaatamaan ajjeestee bineensa nyaachiste gatii kan kee guutuu argachuu jirta. Abiyyi Ahmed Oromoon maal si godhe? Oolmaa si oole malee si kunuunse malee bakka gaarii si dhaabe bakka gaarii si kaa'e malee ati har'a galata ilmaan Oromoo maaliif akka akkanatti deebista? Rabbi haa beeku.